ቆይታችሁ ማታውቁ የደደብ ጥርቅም ያ በደንብ ልካችሁ ይነገራችኋል። ለማኝ መንደሮች በረንዳ ላይ ወጥተሽ ለምኝ፣ በረንዳ ላይ ወጥተሽ አንጥፈሽ ለምኝ። ኢጅፕት ላይ መስጊድ አካባቢ፣ ቤተክርስቲያን አካባቢ፣ ገበያ አካባቢ ወጥተሽ አንጥፊና ለምኝ እንጂ ህዝባችን ከዚህ የበለጠ አታራቆቱ። ያ ከነማይ kan dhiirri irra fayyaa hin qabne kan dubartiin irra fayyaa hin qabne jilaanfoo akkanaa mana agarreeni dhugaa rabbi warri baalee waraanchi aantee warri baalee onnee dubartoota meeqa godhanii culullee fudhatanii badanii kuni asumarra nama zeddoo faana geemi taphate kanan nani xabade ila yoomil qiyaamaa hin tufuufan nama intala oromoo xiqqeessitu faana taa'ee geemi taphate ila yoomil qiyaamaa hin tufuufan argitanii beektanii zeddoo faana yeroo geemi taphatan isin amantaan qabdanii horii maal jettee yeroo isaan arrabsitu itti deebi'aniitu machuma akkanumatti geemi taphatu achi ta'anii ilmaan maallaqaaf duutu maal odoo oromiyaa isinitti kennine isin doolaara 5tti biyya keenya nu harkaa gurgurtu kara deemtu hullaa doolaara 5tti biyya hin gurgurtu isin odoo isinitti kenname biyyi hin gurgurtu isin nambistanii sanirra kan darbe mooyyuu qoy suuraadhuma hiriyaa kiyyaa tokko kan walii gadi ooftan ana biratti dhiira wajji yoon ani suuraa ka'e haram yoon ani dhiira dhungadde haram isiniif immoo halaaliidha eenyutu akkas godhe garuu seera kana natti nimne isini kan koo haram keessan halaala saniyyuu bara jireenya kufrii keessa jiruudhaan akkam fe'oon ta'e samii koreeyoon bu'eeyyuu bara qajeele keessa waan hin akkasii hin ta'in malee bara durii isin dhiisi rabbi nuurraa nan gaafatu garuu kanumti suuraa isaa isin walii gadi ooftanii dhiira wajjin suuraa ka'uun jaalachuun biree irratti haraama ta'ee isin biratti akka halaala ta'u kan godhu eenyudha eegada suuraa ani dhiira wajjin ka'e miidiyaarra ooftanii dhiira 100 wajjin suuraa kaate jettanii isheenis barkaleessa namni 100 wajjin suuraa ka'aa turte diraamaa faa dalagaa turte hodhu jaartii ta'e fudhu galeedha diraamaan tokkommaa fudhatee galee zakkii ምናምን hiikachaas deeme alhamdulillah abbaayyee deemi yeroo jalqabaaf nama dhukkubdi malee himmiyoofti deem ciiseedhe diraamaa eessaati garuu diraamaan kun ka dalagdan ka uummata eessaa bakka bu'uudha diraamaa akkamiiti isa kana maaliif yaada keessa naan galchinen jedhee barra eega dhiira waliin ooluu waanuma biraa ta'e isheenis kaleessa bar dhiira 100 wajjin viidiyoo dalagaa turte dhiira 100 wajjin suuraa ka'aa turte barra ishee har'aa sirra gadi baatee ani dur beektu tana barrani nama doolaara 300 gurgureedha faayilii san gadi baasuu ka Saudi Arabiyaa san lubbiyya poostii godhu gadi baasee yaadataa nama wayii akkanan wal si barsiisa kennaa harmee keetii inni bite san dagatte rasaash faayilu tarasa dagatte faayilii san abbaa biyyaa dhiise waa'ee abbaa biyyaa itti deebinee haasofna jechuun akkamitti akkaati durba taate amma sittani sodaas taatu du'an oolanii boombiin gaaran ba'u kan boko yaafan addoo ishee seenaa Saudi Arabiyaa sanii jedhatti inni dagattee siin jedhe bar eenyuun wal si barsiisee tureen eenyuun kennaa si bichisiisee tureen dagatte dagatte mucaasan mool baaseen poosti godha seenaa sanani waa'ee abbaa biyyaa ndawun paartituudha abbaa biyyaan paartituudha isa Saudi san dagatte isa waa'ee namicha sarraafa hojjetu san dagatte dureessa kennaa si bichisiise ani ka doolaara 200 ka wajjin goone san dagatte rasash አይደለ ያ rasash
beeriin akkasitti hin dagattu ati hin dagatta just for short memory hin dagatin amma si yaadachiisuuf asitti mee yoo hin yaadatin immoo post story godhe si yaadachiisaan story nan godhama akka yaadattuuf jechuudha. Ira ofii keeti akkuma kuno waan guddaa wayii takkana waliin hidhatin waa takkaayyuu miti ati kaalsii miila kootiiti gadi si galee mirraa caamu hin tanxaraarrayin warri gareen ishee jala fiigee dammoo suuraa takka gadi takka ol deebisu tokko ani suuraa dhiira wajjin ka'e afaan dhungadhe haraama eegate isheen amma maal godhaa hirtee heerumte maaliif heerumte meenatti maama ingilizii heeruma maa heerumte hojjettuu isaatiin mana xaragdii fi mana walawwaltii fi uffata miiccitii fi kophee xaragdii fi maal godhuu heerumte. Walumaa galatti dhaamsiin ani Oromoodha dhaamu yoo jiraate warra sooshaal miidiyaa kanarra maayyimii hayyuu of fakkeessitu jala hiriiruun of xiqqeessuu keessan hundishii gaafa gargaarsa namaa keessan dhaqamee itti himamu boonasiin kiyya ammamii jedhanii bar boonasiin kiyya ammamii ani hoo maalan argadha ani maalan argadha boonasiin kiyya ammamii siin jedhan mee ilaala warra Oromoo nuti nama gargaara garee ijaarree akkas goona maallaqa sassaabna laalamee jireenya isaanii zimjara cinaatti galataa jabaa waan jiru hattoota walii galteen ishii hundi ishii hattuudha si galee akkasiidhaati ati akkasiidha copywriting godhini odoo sin jedhu kalee galgala dhufte zaaset record tarrattan arge zaaset not zaaset daaset no more copy paste copy posti barreeffama nama copy goote posti gootu no more odoo sin jedhuun ingiliffa kiyyana jala copy goota kubbaayyaa wayiidha zaaset itti barreessanu zaaset miti daaset everyday trading one question guyyaa hunda shaagali jecha tokko afaan ingiliffaa guyyaa hunda shaagali si biratti beekumsi guutuutuudha si galee si biratti waa beekuun caammataa korra deemudha afaan banuudha lehaa caamu si galee kanaaf jennaan isa waa'ee Oromoo namni ganda biraarraa dhufe akkas naan jechuun danda'u akkana naan jechuun danda'u sirriitti siin jenna nuti waa'ee manaa haasa'an jirru waan ta'eef waa'ee Oromoo dhimma dhuunfaa kiyyaati namni naannoo biraa haasa'uu danda'u ምናምን wanti jedhamu hin jiru ስለ ባልሽ አይደለም እያወራን ያለ ነው እኛ ስለ ኦሮሞ ነው ገባሽ አይደለ ዋይ ኦሮሞ haasa'aa jirra nuti ስለ ፐርሰናል nama dhuunfaa miti ግጥሚ ሲንጀና ቀላሊ ሲንጀና ልኪት አንገ ቋቅ ሲጀሩት ሲንጀና ልኪት ሲንጀና ሶ አከሲ ati har'a kan arargee jala ruqamte arargee jaalatte miti kaleessa baay'ee sinjibba jetteeni turte sirriitti asitti maati baay'ee sinjibbaa jetteeni turte si galee har'a akka jala ruqamte waatte kana miti situ jedhe kaleessa bar ani siin hin jenne nuti gurra qabne siin jechisiisne bar lammii kee jibbi siin hin jenne nuti yoo walis lolle nuti tokko kaleessa maal tokkon turre kaleessa maal turtan kaleessa maaltu adda sin baase kaleessas tokko miti isin kaleessas tokko bar sumatu ol ka'e ani harargee miti jedhe bar indee harargee qomceenu harargee ta'uu hawwiti lubbiyye qashmadda አረለም ኩርንችታሜ አከቴቲ ተዋታ ከንሰበን ፈየኒ ሀቱ ሳላቱ ተነዲሲቲ ሰብኒ ብራዩ ሀረርጌ ተው ሀዋ ታቴ ተው ባቴ ማልደበልታ ማልረስታ ካናዳ
isarra kan darbe immoo sanummoo bar dhirsaafniitiin faara dhugaa rabbii dhirsaafniitiin faara subhaanallah namni tokkollee araada hin ta'u namni tokkollee araada hin ta'u hin jedhe bar dhirsaafniitiidhaan faara hojiin qabdu jennaan ani nama hojii dhuunfaa qabu ligaagam nama osoo nyaatiin torba bule fakkaata dhugaa rabbii nama osoo nyaatiin torba bule akkuma dhiiratti kostarri jedhitu mannoon jantan jedhi taa'ee haasa'e mai akka ilma dhiiratti jechuudha hojiin qabdu yaati faransaay keessa hin teessa bilbileen odeeffadhe dalagaan qabdu isti dubartiin takka erga heerumtee booda dhiira eessati abbaa manaa eessati dubartiin takka erga heerumtee booda asirra teesse kan jettu kan hidhii ishee arraabbata shaarmuttu dubartii eessati natti mimee erga heerumtee booda dubartii akkamiiti dhiira akkamiitis kan waan akkasiisan eeyyamu dhiira jilaanfoo shilitlixii yoo hin ta'in dhiira akkamiiti naa himime dubartiin takka erga heerumtee booda asirra dhufte hidhii ishee arraabbata mooxummaadhaa tamoxaa asirra kan jechaa bultu halkan laayivirra bultisanu engadda fincaanii akka eetanan fajrii azaanaa jira azaanni hin azaanaa ishee bira isheen asirraa sirbatti bante wallaahi hin azaanaa jira ishee bira masir azaanaa jira asirraa sirbatti bante isheen astagfirullahi laazim min salaatu hizbiin kun anuma ka qullaa deemtu tana wayyaa'ii yaa rabbii jedheetuman deebi'ee rafe'an si galee dhiira kami kan haadha manaasaa miidiyaarra beeynaa na kadhadhu jedhu jilaanfoo akka kanaa yoo hin ta'in wii warra baalee maaltu sin muddate dhiirri baalee bara araadaadha kun eessaa dhufe wanti harka dhiira baalee bu'e bari mul'atu lax